Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa har'aa mana maree bakka bu'oota uummataa duratti dhiyaachuudhaan haala yeroo biyyattii irratti gaaffii miseensota mana maree irraa dhiyaatee fi deebii kennanii jiru. Gaaffiiwwan dhiyaatanii fi muummichi ministeeraa deebii itti kennan keessaa tokko kan ta'e waa'ee lola naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru kan ilaallatedha. Muummichi ministeeraa rakkinni naannoo Amaaraa misooma heera mootummaatii fi dhimma daangaa ta'uusaa ibsanii mootummaan gaaffiiwwan kanaa fi deebii kennuudhaaf hojjechaa akka ture himaniiru. Keessumaa waa'ee dhimma daangaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduu jiruun walqabatee dhimmichi sagalee uummataatiin akka furmaata argatu gochuun ijjannoo mootummaa isaanii akka ta'e ibsaniiru. Dhimma kana irratti qibxata dheengaddaa ibsa kan baase bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay waldhabdee daangaa naannoo Amaaraatii wajjin hin qabu sagalee uummataa yookiin rifarandamiidhaan hiikuu waan jedhu akka hin fudhanne beeksisee jira. Rakkina nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiruunis walqabatee gaaffii dhiyaatee fi kan deebii kennanii muummichi ministeeraa marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin Taanzaaniyaa keessatti taasifame ilaalchisuudhaan bu'iin isaa maaliif uummataaf ifa hin taane gaaffii jedhuu fi marii sanarraa wanti argame waan hin jirree fi akka dubbachuun barbaachisaa hin taane himani. Waraana bilisummaa Oromoo gocha saamichaa ajjeechaadhaa fi namootaan ukkaamsanii fudhachuudhaan kan himatan muummichi ministeeraa gochichi waan uummanni Oromoo barbaadu akka hin taane ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo himannaa mootummaa Itoophiyaa irraa itti dhiyaachaa jiru yeroo adda addaa mormuudhaan ibsa kennuun isaa ni beekama. Ulaa galaanaa argachuudhaaf waliigaltee mootummaa Somaalilaandiin wajjin walqabatee jiru irratti gaaffii ka'ee fi deebii kan kennan Abiyyi Ahmed fedhiin Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuu qofa akka ta'e ibsanii karaa kanaan seera addunyaatiin murtoo argachuu akka barbaadan himanii jiru. Sababa kanaan mootummaan isaanii biyya kamiinuu wajjiniin waraana keessa seenuu akka hin barbaannes himaniiru. Dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii taasifamaa jiru irratti kanaan booddee akka hin hirmaanne beeksisuudhaan ibsa biyyi Masir kennite irrattis gaaffii dhiyaatee fi ibsa kan kennan muummichi ministeeraa Itoophiyaa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaan akka ejjannoo ishee hin jijjiirree fi ammas mariidhaa fi fedhii qabaachuu ishee akka ibsan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa naannoo Amaaraatti argamu Maraawii keessatti namoota nagaa 50 ol ajjeesuun isaanii gabaasameera. Maddi oduu Reuters jiraattota naannoo Amaaraa 3 waabeeffachuudhaan sanbata dheengaddaa guraandhala 3 bara 2024 akka gabaasetti loltoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Maraawii keessatti ajjechaa kana kan raawwatan manoottan jiraattotaa irraa deemuudhaani. Akka gabaasichi dabalee jedhetti gochichi kan raawwatame waraana mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti erga lolli taasifamee booda. Jiraattonni eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne 3 akka dubbatan kan gabaase Reuters jiraataan magaalaa Maraawii tokko sirna awwaalcha namootaan 32 bakka tokkotti raawwate irratti argamuu isaa baadiyyaa keessatti immoo namootaan 20 ta'an bakka awwaalcha kiristaanaatti namoonni 20 biraa immoo bakka awwaalcha musliimaatti awwaalamuu isaanii akka firoottan itti himan dubbachuu isaa gabaaseera. Jiraataan lammaffaan immoo namoonni 65 awwaalamuu isaanii akka arge ibsuu isaa akkasumas jiraataan sadaffaan magaala keessa akka hin turre ibse immoo yoo yarate siviilonni 51 magaala Maraawii keessatti awwaalamuu isaanii akka dhaga'e himuu isaa Reuters dabalee gabaaseera. Ajjecha magaalaa Maraawii keessatti raawwatameera jedhame kana ilaalchisee dubbii himaa waraana mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebii akka hin arganne kan gabaase Reuters karaa isaatiin haala walaba ta'een dhimmicha addaan baafachuu akka hin dandeenye eereera. Waajjirri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa magaalaa Baahir Daaritti argamu. Ajjecha magaalaa Maraawii jiraattonni 35,000 ta'an keessa jiraatan walqabatee odeeffannoo argachuu isaa ibsee ammummaa balaa sanaa addaan baafachuudhaaf hojjechaa akka jiru ibsuu isaa gabaasni Reuters kun ibseera. Mootummaan Biriteen Itoophiyaa keessatti sababa wal waraansaaf hongeetiin namootaan miidhamaniif kan oolu gargaarsa namoomaa yuuroo miliyoona 100 ta'u gumaachee jira. Mootummaa London waabeeffachuudhaan maddi oduu Ajaansi Firaansi Pirees akka gabaasetti gargaarsa taasifame kanaan namootaan miiliyoonii 3 ta'an keessumaa haadholii fi ijoolleewwan Tigraay keessa jiran irratti hojiin lubbuu baraaruu ni taasifama.
Akkasumas karaa gargaarsa namoomaa Biriteen kanaan fuulduratti jireenya namootaan rakkina keessa jiranuu kana utubuu irratti akka hojjetamu ibsameera. Ministeerri Misoomaatii fi Afrikaa kan mootummaa Biriteen Andiriw Misheel daawwannaa isaanii guyyaa 2 fi Itoophiyaa keessatti taasisan yommuu xumuran hawaasni addunyaa gargaarsa dabalataa akka Itoophiyaadhaaf taasisu waamicha dhiyeessaniiru. Walwaraansi namootaan hedduu jireenya isaanii irraa buqqisuu isaa, bu'uuraaleen misoomaa manca'uu isaanii, haalli jijjiirama qilleensaa namootaan qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaa kan ibsan ministeerri Biriteen Itoophiyaa keessatti hir'inni midhaan nyaataa cimaan mudachaa jiru. Addunyaadhaaf waamicha dammaqinaa akka ta'e himanii hawaasni addunyaa gara Itoophiyaatti fuulleffachuu akka qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Gargaarsi Biriteen yuuroo miliyoonii 100 ta'u kun gargaarsa ijoolleewwan naannoo Tigraay keessa jiranuu fi kan oolu akka ta'e keessumaa ijoolleewwan waggaa 5 gad jiran haadholii ulfaatii fi haadholii daa'arraa ka'anii fi kan ramadame akka ta'e gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHA'n dhiyeenya kana ibsa kenneen haalli hongee yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru gamtokkee kaaba biyyattii kibbaa fi kibba bahaa keessatti hammaachaa waan deemaa jiruu fi gargaarsi namoomaa atattamaan dabalamuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessee jira. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States USAID piroojeektii hirmaannaa siivikii haaraa baha magaalaa Dirreedawaatti qibxata har'aa jalqabee jira. Yaadni piroojeektii kanaa doolaara miliyoona 21.5 kan ta'e yoo ta'u walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuuf daran kan hirmaachisellee akka ta'u bulchiinsa nagaaf uummataaf deebii kennuu deeggaruudhaaf kan qophaa'edha jedha ibsi USAID. Hojiin waggoota 4 geggeeffamu kun kan dandeettii dhaabbileen mirgaaf falman mariif tarkaanfii waloo irratti bobba'uudhaan guddina nagaaf dimokiraatawaa cimsa jedhamee eegama. Gara oduu taanutti ceenumoo ministeeriin dhimma alaa United States Anthony Blinken hoogganoota Masriif Qaataar wajjin marii taasisanii jiru. Erga lolli Israa'elii fi Hamaasii jalqabame asii yeroo 5ffaadhaaf gara walakkeessa bahaatti kan imalan Anthony Blinken qibxata har'aa Kaayiroo keessatti pirezidaantii Masir Abdul Fattah al-Siisiitii wajjiniin mari'atanii jiru. Gara magaalaa Dohaattis ce'uudhaanis hoogganaa mootummaa Qaataarii Sheek Tamiim bin Hamdaa Al-Tahaanii akkasumas ministeera muummee mootummaa Qaataarii Mohammed bin Abdurrahman Al-Tahaanii wajjiniin mari'atanii jiru. Ijoon imalaatii fi marii isaanii lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru yeroodhaaf dhaabsisuudhaan siviilota lammiilee Palestaayiniif gargaarsa namoomaa dhiyeessuun akkaataa danda'amu irratti akka ta'e beekameera. Daawwannaan Blinken kun kan taasifame yommuu waraanni Israa'el gara daangaa Masir bakka lammiileen Palestaayin lola baqatan heddumminaan argaman irratti dhiibbaa taasisaa jiruu fi dhiibbaa kanaan kan ka'e lolichi gara daangaa isheetti ce'uu danda'a jechuudhaan Masir yaaddoo keessa galtee jirtutti akka ta'e beekameera. Hooggantoonni miidiyaalee hawaasaa Meetaa, TikTokii fi Eksiif kanneen biroon torban darbe mana maree bakka bu'oota uummataa United States koree haqaa duratti dhiyaachuudhaan deebii miidiyaaleen hawaasaa dargaggootarraan dhiibbaa isaan gahaa jiraniif gaafatamaniiru. Dhaabbileen dargaggootaa fi daa'imman irratti hojjetanii fi seera tumtoonni sababoota dhaabbilee miidiyaa hawaasaa kanaan dargaggoonni saalquunnamtii amaloota araada nama qabsiisan ufajjechaa fi fedhii nyaataa waldhahaa yookaan fedhii nyaataa dhabuu bareedina sirrii hin taanee fi sadarkaa isaa hin eegganne doorsisaa fi sodaachisoowwan gara humnaatti geessaniif saaxilamaniiru jechuunii fi miidhaan kunis guddachaa akkasumas yaaddessaa ta'aa dhufeera jechuun himannaa irratti dhiyeessaniif dhimmi isaanii dhaddacha mana maree bakka bu'oota uummataa koree haqaa irratti dhaga'amuu jalqabeera. Hoogganaan koree haqaa Seenaatar Wiip Diik Durbiin dubbii dhaddacha kanarratti dhageessaniin miidiyaaleen hawaasaa kunneen filannoo diizaayinii isaanii amantaa horachuu fi nageenya daa'immanii akkasumas dargaggoota irratti investimentii taasisuu dhabuu isaaniitiin bu'aa fi galii isaanii qofarratti xiyyeeffachuu isaaniin balaa ijoolleen keenyaa fi ijoolleen keenyaa saaxilamaniif itti gaafatamu jechuun kan jalqabsiisan. Dhaddachichi kan eegale ijoollee waraabbiidhaan raagaa kennanii fi
maatiin isaanii waan ijoolleen isaanii miidiyaa hawaasaa sa'aatiiwwan dheeraa fayyadamuu isaaniin miidhaa irra ga'eeruu fi kanneen ijoolleen isaanii jalaa of ajjeesaniiran immoo suura ijoollee isaanii ol qabatanii callisanii dhaabbachuunidha. Paartii warra Rippaabilikaanii bakka bu'uu miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an Seenaatar Joosh Haawulee gaaffii hundeessaa feesbuukii kan amma meetaa jedhamuun beekamu kan hoogganu Maark Zuukarbargiif gaaffii dhiyeessaniin Have you compensated any of the victims? Namoota miidhaan irra ga'e tokkoof illee beenyaa kaffaltaniittu shamarran kanaaf beenyaa kaffalchiifteetta. Zuukarbargis kanarratti deebii yommuu kennu. I don't believe so. Akkasitti namanu. Seenaatar Joosh Haawulee itti fufuun. Don't you think they deserve some compensation for waan waltajjiin keessanii irratti hojjetee fi beenyaan isaan hin barbaachisu jettee yaadda? Tajaajila gorsaa kennitaniittu dhimmoota tajaajila keessanii wal qabatee dhufe irratti gargaarsa kennuuf yaaltaniittu. Zuukarbargis gaaffii kanaaf deebii deebiseen hojiin keenya meeshaalee namoonni nageenya isaanii eeggachuuf kan mirkaneessan ijaaruudha jedhee gaaffiif deebii dhaddacha kanarraa akkaan ho'aa ture irratti Seenaatar Joosh Maark Zuukarbargiin maatiin miidhamtootaa har'aas jiru dhiifama gaafattaa waan namoota gaarii kanarratti raawwatteef dhiifama gaafachuu barbaaddaa jechuun gaaffii dhiyeesseef. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Zuukarbargis sagalee guddistuu ittiin dubbataa turerraa gara dudduubaatti garagaluun akkas jedhe. Waan hundi keessanii keessa dabartanii fi dhiifama rakkoowwan maatiin keessa darbee namni kamiyyuu keessan darbu. Kanaafuudha investimantiiwwan kan taasisu abdiin keenya tattaaffiin keenya guddaan gidiraa maatiin keessan keessa darban eenyuyyuu akka keessa hin darbinee fi akka hafu mirkaneessuudha. Hojii gaggeessaa olaanaan TikTok Shuu Ziichew dhaddacha kanarratti yaada kenneen TikTokiin imaammata daa'imman umuriin isaanii waggaa 13 gadii ta'e appilikeeshinii kanarratti akka hin fayyadamne dhorku hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu yommuu himan hojii gaggeessaan miidiyaa hawaasaa duraan maqaa tiwutariin kan amma X jedhamuu waamamu Liindaa Yaakaariinoo ammoo miidiyaan isaanii daa'immaniif tajaajila akka hin kennine himan. Dhaabbileen fayyaa daa'imman irratti hojjetan immoo dhaabbileen miidiyaa hawaasaa kunneen irra deddeebiin fayyaa daa'immanii eeguu irratti dadhabaniiru yookaan kufaniiru. Dhaabbileen kunneen osoo hin kufiin dura wantoota kana hojjechuuf carraa qabu turani jechuun amma seera walaba ta'een gidduu seenuun barbaachisaadha jedhu. Dhaddachi yeroo baay'ee seenaataroonni dhaaba warra Rippaabilikaanii fi Dimokiraatii irratti walii galan xiqqaa ta'us seera nageenya daa'immanii toora intarneetiin jedhu kan bara 2022tti seenaatar Riichaard Biluumentaalii fi seenaatar Maarshaa Bilaakbaar waliin dhiyeessan seera ta'ee ragga'uuf deemuu isaa irratti wanti ifa ta'e hin jiru. Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Godinni Illoo Abbaaboor hawwata tuurizimii guddaa kan qabu ta'uu isaas mana fincaanii sooriif bosona yaayyoo qabaatus bu'uuraalee misoomaa gahaa dhabuurraan kan ka'e bu'aa tuurizimii haammachaa akka hin jirre jiraattonni yoo himan dhimmoota daandii fi mijaa'ina daawwattootaa dhabuullee ibsamee jira. Itti gaafatamaan waajjira aadaaf tuurizimii aanichaa obbo Wandimuu Dabalaa amantee dhimma kanarratti deebii kennanii jiru. Galmoo daawwittu gabaase. Illoo Abbaaboor ganda magariisa handaara bishaan gabbaa'e qabatee kan jiru bosonni yaayyoo aanaa salleetti kan argamu bosonni sallee noonnoo akkasumas immoo fincaawwan bishaan laga soor qabatanii jiran bosonnii fi teessumni lafa hawwatoon simboo iluuti. Kun Illoo Abbaaboor magaalaa Bachoorraa fageenya kiiloomeetira 5 irratti kan argamu fincaa'aa soor isa guddicha. Obbo Takkaaleen Faantaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa Bachoo bishaan soor aanaa kana gallakkisee utuu hin bahin fincaawwan 4 uumee darbaa jedhu. Akkuma Afrikaatti iyyuu laga Abbayyaatti aansee sadarkaa lammaffaatti argama jechuudha. Fincaa'aan kun kan inni maddu jechuudha. Uummattoota kibbaa keessaa naannoo uummattoota kibbaa keessaa Indoodee jalaayyuu kan inni yaa'ee kan amma kana kiiloomeetira kana gara Oromiyaatti dhufee godina Illoo Abbaaboor aanaa Bachoo kana keessa kan yaa'u jechuudha. Kanaaf fincaa'aan kun baay'ee dheeraadha. Achii gadiisaa meetira 50 dheerachuu kan danda'u jechuudha. Fincaa'aan kun akkuma isin ilaaltanu aannan muchaa baatee fakkaata jechuudha. Sababni aannan muchaa baatee fakkaatuu fi
bosonni kun dhiqamni biyyee akka biyyeen fuudhamee hin deemne waan godhuudhaa fi boruun irratti mul'atu jechuudha. Uumama miidhaginaa keessa kan lola'u bishaan soor amma sababa rakkoo daandiitii fi hanqina bu'uuraalee misoomaarraa kan ka'e bakka daawwattoonni itti argamanii daawwatan miti. Dargaggoo Mahammad Nuur Hussein jiraataa magaalaa Bachooti. Aanaarraallee kiiloomeetira 5 duwwaa kan inni fagaatu qaamni kana itti hojjetu aangawoo dhabamuurraan kan ka'e uummanni aanaa kanaas uummanni ganda kanaas yeroo adda addaa qaamolee adda addaa dhufanu simateetuyyuu fincaa kana beeksisa hojii baay'ee hojjetaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu uummanni naannoo kanaas ta'e uummanni ganda kanaa komataa jira. Maaliif inni misoomu qabeenyaan kun fincaan kun fincaa guddaa biyyaafis bu'aa buusuu danda'u. Inumaayyuu immoo qabeenya uumamaa bosonaan badhaate shimbirroonni bifa adda addaa kan hin beekamin illee jechuudha keessa jiru. Bineensonni adda addaa akka Oromiyaatti akka biyyaatti kan hin beekamin bosona kana keessa kan jiranuu fi bosonni kun immoo bosona uumamaa rabbiin badhaas. Fincaan kunis immoo fincaa uumamaa badhaafamee jiru osoo ta'ee jiru osoo misoomni yoo mana ga'uu isaatiif uummanni baay'ee itti dhaga'ameera jechuudha uummatatti. Akkuma isin magaalaa Mattuurraa kaatanii dhuftanii karaan isaa baay'ee rakkisaadha jechuudha. Karaan isaa baay'ee rakkisaadha turistoota biyya alaatiif turistoota biyya keessaatiif haalli konkolaataa illee hin argamu jechuudha. Konkolaataan kan madda hawwata turizimii kanaatiif kan ramadame hin jiru karaan isaa mijataa miti karaan ittiin baane jechuudha. Iloo Abbaaboor soor qofaa miti sulula laga Gabbaay hordofee kan jiru bosonni uumamaa Yaayyoollee daawwiif kan hojiirra oolee miti jedha Isheetu Mangashaa ogeessi qabeenya bosonaa aanaa Yaayyoo. Kan guusoo baatee jiru jechuudha walxaxee hiddoota ciccimoo kan baatee jiru jechuudha kanneen akka geebboo qawoo xiyoo caphoo jedhaman hiddoota umurii mukaatii ol yoo xiqqaate jaarraadhaa ol kan jiraatan jechuudha umuriidhumaan illee mukootni. Amma umurii waggaa 500 dirasii kan jiraatantu iyyuu jiru jechuudha as keessa tiikoo turizimiidhaan illee loojii adda addaa illee as keessatti bakka galmeedhuma yookiin immoo wayiidhuma bosona kana wayii seenaa bosona kanaas ta'e wayii naannoo kanaa tiin bosona kanaa wajjin wal qabatee wantumta akka daawwannaadhaaf qaamni dhufullee bakka itti dhufee ragaa argatullee open tourist center illee kan ta'e hin jiru. Muuzeemiin adda addaa illee hin hojjetamne loojiin adda addaa illee hin jiru. Haa ta'u malee bosona kana irratti qorannoo naannoo PhD 16 fi maastarsii 32 oltiyyuu asirratti hojjetameera bosona kana irratti. Haa ta'u malee ala kana hojjetanu qorannaadhaan dhufanu ala daawwatamus faayidaan karaa aanaatiin isa ta'uu danda'a hawaasa kanaaf sababa kana qorannoo kan geessameen wanti mana jedhame wanti jedhame yookiin immoo irraa argamu hin jiru jechuudha. Wandimuu Dabalaa Amantee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii Iloo Abbaaboori. Dhibbaa dhibbatti karaa nageenyaatti rakkoon hin jiru garuu bu'uuraalee misoomaa dhabamuun tajaajilli dhaabbileen tajaajila turizimii dhabamuun jira baay'ee turistiin akka gara kana hin dhufnes godheeraas galiin turizimii irraa argamuu qabu qabeenyi akka kana lafa taa'ee jiru qabeenyi dilbiin kun Itoophiyaa illee irra darbee Afrikaa illee fayyaduu danda'u bu'aatti hin geeddaramne kun nuuf dhugaa dubbachuuf kisaaraa guddaadha jechuudha waggoottiin darban nuuf kisaaraa guddaadha kana booddee garuu egaa numatu hojjeta waan ta'eef yeroo dhiyoos garuu amma ta'e abbootiin qabeenyaas fedhii godhachaa jiru gara kana dhufanii invest gochuudhaaf bosona keessatti illee deemanii naannoo wajjiniin kan waliin faalle naannoo wajjiniin ekolojikaalii friendly kan ta'e interventionii garaagaraa gochaa jiru inni kun immoo nuuf gara fuulduraatti bu'aa guddaa turizimii irraa eegamu sana hin fidaa inni yaanna mootummaanis immoo xiyyeeffannoo kennee damee kana irratti hojjechaa jira aspaaltiin kennamaa jira. Aspaaltiin asiin amma Jimmaatti geessu asirraan amma Wallaggaatti geessu kennamee jira jechuudha. Asiin immoo keessumaayyuu goree maashaa teeppii miizaanitti kan geessee Jimmaatti baasu daandiin aspaaltii hojjetamaa jira inni kun immoo nuuf carraa guddaadha. 2030tti godinni Iluu Abbaaboor toop akka Afrikaatti jechuudha. Toop 5 warra jiranu keessaa turizimiidhaan warra jiranu keessaa galuu qabdii jennee karoorfannee hojjechaa jirra jechuudha. Isa kanaaf egaa gaheen uummataa jira, gaheen abbootii qabeenyaa jira, gaheen mootummaa jira, gaheen hayyootaa jira, gaheen dhaabbilee barnootaa jira walitti finnee yeroo gabaabaa gidduutti godina kana damee turizimiirraa fayyadamaa kan ta'u gochuudhaaf waan baay'ee hojjetamaa jira. Hojiin jalqabame gaariidha jechuun danda'ama. Kan ijaarsarra jiru buufata xiyyaaraa Mattuu Goree yoo xumuramu daawwattoota garanatti harkisuuf gahee qabaa kan jedhu Wandimmuun bara darbe kanas misooma tuurizimiif oolaa kan jedhaman bakkeewwan 25 godina Iluu Abbaaboor keessatti dhaabbilee hedduu waliin ta'uudhaan adda baafamu paarkiiwwan akka naannoo Oromiyaatti barana hundeeffaman keessaas tokko asuma godina Iluu Abbaaboor keessatti kan argamu ta'ullee himee jira.